نبينا كان جنان عليه الصلاة والسلام وأصديتك كدا حديث ويلي سنته ما حفظا سدين أن إرتك كردسون وان إرتو قبيني قبرتشا صدقرا فكينياف osoo riyaala kuma qabaatee keessaa riyaala 10 yookaan 20 sadaqattee riyaala 980 yookaan 990 na jalaa deebite dhir'atte hin jedhin wallaahi rabbiin bakka sii buusa kunoo hadiisatu jedha itti kakadhe waan dhir'atu qabeenyi gabrichaa sadaqarraa rabbiilleen yoo sadaqattan bakka isinii buusaa jedha رافي بن خديج رضي الله عنه صدقان بلبلهمتو بلبل ترباتم أنا مرة شفتي جد ilmi keessatti jallatuun balbala hamtuuti. Namni tokko si roorisee qabeenya keessa saamuun balbala hamtuuti. Dhibeen tokko si lakkaafuun balbala hamtuuti. Makiinaan ta'e wayitti bu'uun balbala hamtuuti. Hojiirra ari'amuun balbala hamtuuti. Manni kee gubatuun balbala hamtuuti. Qabeenyi kee saamamuun balbala hamtuuti. Balballi hamtuu baay'eedha. Raafiq ibn Khudayj radiyallahu anhu sadaqaan balbala hamtuu balbala 70 namarraa cufti jedha. Rabbiin sababa sadaqaa sirraa cufa. Irra caaltuun sadaqaa immoo sadaqaa nama yoo itti sadaqatan. Obboleettii teetitti yoo tola oolte, intala teetan heerumtetti, haboo teetitti, adaadaa teetitti, abbeeraa keetitti, eessuma keetitti, akkuma namni ati itti sadaqattu nama yoo kee ta'uun ajiriilleen sii baay'ata.